Nagaaf araarri waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u warra biyya keessattanis biyya alaa jirtanis nagaan isiniif haa ta'u jechaan jira. Ani obboleessi keessan. Egaa waa tokkoon isiniin jedha obboloota koo warri Ortodoksii Tawaahidoo amantoota Ortodoksii Tawaahidoo taatan. Egaa Ortodoksii Tawaahidoo uummanni Ortodoksii Tawaahidoo kuni baay'ee kanaan kan dhibu arrabsoo baratu. Waldaa isaanii keessatti waldaa beete kiristaanii isaanii keessatti arrabsoo barsiisuu natti fakkaata. Jechoota baay'ee namaan jedhu nama arrabsuu namni gaafa wangeela lallabe kasala namarratti darbatu dhagaadhaan nama dha'uu caammaa baafatanii nama rukutu maaligaa wangeela lallabne nuti bar nama ajjeesaa hin jenne koottaa gara Yesuus Kiristoos jenne malee Yesuus Kiristoos fayyisaadha jenne karaan dhugaan jireenyi anaan malee eenyuu karaa abbaa dhaquu hin danda'u jedha Yohaannis 14:6 maaliif obboleessa kee jibbita maaliif obboleettii kee jibbita maaliif mana hidhaatti wal darbistanii wal laattu tokkoffaa Yohaannis 3:15 irratti obboleessa kee namni jibbu nama ajjeesen waliin caalu jedha kana isiniyyuu beektuu jedha maaliif obboleessa kee jibbita maaliif obboleessa kan kee dabarsitee du'atti laatta waldaan Ortodoksii Tawaahidoo kana isin barsiiste inni asirraa argaa jirtan kun obboleessi keenya kun tiijii qeeqaa jira tiijii maaf qeeqaa kan jechuu hin dandeenyu haa qeequ sababni inni tiijii qeeqeef immoo tokko inni guddaan dhoksaa waldaa warra Ortodoksii Tawaahidoo baafte iccitii isaanii baafte maaf iccitii baaftadha isaanii uummata itti dukkanaa'edha maal jedha macaafa fakkeenya boqonnaa 14:12 irratti karaa qajeelaa itti fakkaatanii karaa qajeelaa kan namatti fakkaata garuu karaan sun karaa du'aatti nama geessaadha maaliif hin jedhe kan amantii sirriidha jettanii qabattanii jirtu miti garuu karaa du'aatti sin geessa dhugaadha Kiristoosii malee fayyinni eenyuuf qulqulloonni fayyisuu hin danda'an qulqulloonni waaqayyo abbaa wajjin walitti nama araarsuu hin danda'ani kan waaqayyo abbaa wajjin walitti nama araarsu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo qofaadha. Kana qofan isiniin jechuu dhufee obboloota koo adaraa keessan adaraa wangeelaa nama arrabsina. Jecha nama dubbadhe kanaaf koomentiin arrabaa hedduun jira jedhee yaada warroonni Ortodoksii Tawaahidoo taatan adaraa piliis tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:16 dagatina.